How are you students? How are you? Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii? Barattoota, iddoo jirtan hundumatti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Barattoota, yeroo darbee kutaa tokkoffaa fi kutaa lammaffaa koorsii Ji'oogiraafii barattoota yuunivarsiitiidhaaf hojjechuun keenya ni yaadatama. Barattoota, viidiyoo lammataa isiniif gadhiifame keessatti gaaffiiwwan gaafatamtan deebiin keessan karaa keessaa akka na beeksistan isin gaafadheen ture. Maarree isinis hojiiwwan akkasii hojjechuudhaaf dagachuu hin qabdan. Har'a 1.3 Basic Skill of Map Reading kan jedhu isiniif qabadhee dhiyaadhe. Kana jalatti hiika maappii, gosoota maappii, beekumsa dubbisa maappiidhaaf qabaachuu qabnu, handaara odeeffannoo kaartaa fi kanaaf kan kana fakkaatanii waliin ilaalla. Barattoota, xiyyeeffannoo keessan Ji'oo Lesson 17 TV wajjin taasistanii qayyabachuu hin dhiisinaan affeerraa keenya yeroo hundaati. Barattootni Ji'oo Lesson 17 TV'dhaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun qayyabannaa keessan nu waliin eegalaa. Miseensonni Ji'oo Lesson 17 TV taatan ammoo viidiyoon keenya hiriyoota keessanii fi barattoota biyya keenyaa hunda bira akka gahuudhaaf sheer, laayikii fi komentii gochuu hin dagatinaan affeerraa yeroo hundaati. What is a map? A map is a two-dimensional scaled representation of a part or whole of the Earth's surface. Map is a simplified, diminished, and plain representation of the Earth. Yoo jettanis sirrii ta'a. Kaartaan fakkii qaama lafaa waraqaa diriiraa irratti iskeeliidhaan murteessinee irraa gara gadiitti akka simbirroo mukarra teessee dachee ilaalaa jirtuutti qopheessina. Yeroo kanas kan nuyi fayyadamnu eerkiraaftiiwwan adda addaatii jechuudha. While preparing a map, we look at a bird's eye view from above. A flat body of paper, blackboard, wood, or cloth. Map reading is a systematic identification of natural and man-made features. These features cannot easily be observed and interpreted in real landscapes. So, maps are essential tools to geographers. Maappiin ji'oogiraafirotaaf meeshaa baay'ee murteessaa fi barbaachisaa ta'edha. Kunis wantoota uumamaanis ta'e nam-tolcheedhaan jiran iddoo isaanii wajjin wal bira qabsiisee siistama adda baasuuf gargaarudha. Kanaafuu wantootni nam-tolchees ta'e uumamaan qaama lafaa irratti argaman kun akka salphaatti ilaalamuu fi hiikamuu hin danda'an yoo kaartaa fayyadamne malee jechuudha. Kanaafuu kaartaan yeroo har'aatti meeshaa baay'ee barbaachisaa ilma namaati. What is the importance of maps? Barbaachisummaan kaartaa maali? 1. Map is used to represent a geographical details of regions. That means geographical facts of an area like relief, drainage, settlements, and the like. Faayidaa kaartaa kan ta'e keessaa tokko wantoota qaama lafaa irratti mul'atan dhugaawwan ji'oogiraafii kaartaa irratti ibsuudha. Kanneen akka naannawaa bakka tokkoo, haala taa'umsa lafaa, yaa'insa bishaanii, qubsuma uummataa, qubsuma bosonaa fi kanaaf kan kana fakkaatan. A map is a powerful tool for making spatial analysis, especially for geographical facts to the represented areas. Maps also used to show location of geographical features by varied methods of grid references and by naming the place. Faayidaan kaartaa inni biraan iddoo argama wanta tokkoo agarsiisuudha. Gadee fi dalgee fayyadamuun astiroonoomikaalii kan itti agarsiisu yookiin immoo bakka dha'uudhaan riileetiivili. Inni biraan
Kaartaan kan inni fayyadu used on a various disciplines like land use, karoora itti fayyadama lafaa qopheessuudhaaf, military purposes, kaayyoo waraanaadhaaf, iddoo diinni jiru adda baasanii rukuchuudhaaf, intervisibility adda baasuuf, istirateejii waraanaadhaaf mijataa kan ta'e dursanii qabachuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Aviation balali'iinsa xiyyaaraaf, tourism turistootaaf, marine geejjiba bishaanirraaf, population studies qayyabannaa uummataadhaa fi kanaaf kan kana fakkaataniidhaaf maappiin faayidaa guddaa qaba. Not only this, for epidemiology, for geology, for economic, for history and archaeological studies and also for agriculture, map has unquestionable importance nowadays in the world. Another map is used for storage of geographical data of areas represented, potentially used to assess reliable measurements of the geographical features. Can be of area, size, distance fi kanaaf kan kana fakkaatan safaruudhaaf nu gargaara jechuudha. Types of map, gosoota kaartaa. Faayidaa irratti hundaa'uun akkasumas itti fayyadama isaa irratti based on their purpose and functions, maps can be divided into two. Iddoo lamatti qoodnee ilaaluu hin dandeenya. Inni tokkoffaan topographical mapsiidha. Topographical mapsiin jeneraaliidha. Jeneraaliidha gaafa jennu odeeffannoon topographical map irra jiru odeeffannoo waliigalaati. Odeeffannoowwan gosa hedduu depict yookiin agarsiisuu dandeenya. Fakkeenyaaf faffaca'iinsa uummataa fi bal'ina magaalaa al takkaan kaartaa tokko irratti jechuudha. Wantoota 2, 3, 4 fi isaa ol ta'an kaartaa tokko irratti agarsiisuu yoo dandeenye inni topographical map jedhama. Fakkeenya topographical mappii kan ta'e atlas map yookiin kaartaa addunyaa world map. World map irratti yookiin atlas map irratti odeeffannoon isin argattan barattoota odeeffannoo gosa tokko 2, 3 qofa osoo hin ta'in isaa ol. Kanaaf kaartaan kun wantoota hedduu al takkatti ilaaluudhaaf, al takkatti qayyabachuudhaaf kan oolu yoo ta'u, dhimma waan barbaanne tokko specifically ishuu barbaanne tokko garuu achirraa qayyabachuudhaaf nu dandeessisu. So the contents of topographical map is depend on purpose of map, scale of map, date of completion or publication, and nature of land representation. The second one is specific purpose map or special purpose topical purpose map. This is more specific than that of topographical map or relief map. Specific purpose map shows a detailed information on a single topic. Specific purpose map yookaan special purpose map kan jennu kun thematical purpose mappiin odeeffannoo bal'aa dhimma mata duree tokko irratti nuuf kennuudhaaf kan qophaa'udha. Fakkeenyaaf political map of Ethiopia, soil map of Africa, population distribution of Ethiopia. Warreen kun odeeffannoo dhimma qophaa'an irratti, mata duree qophaa'an irratti odeeffannoo bal'aa nuuf kennuudhaaf danda'u. Kanaafuu topical jechuu dandeenya. Sababni isaas mata duree tokko fudhatee kan qophaa'e waan ta'eedhaaf. Purposively specialidha yookaan thematicidha jechuudha. On specific purpose map or special purpose map or thematical purpose map, we may study about a single entities of geographical phenomena like temperature, rainfall, settlement, vegetation, and the like. The other division of map is based on their scale. Based on scale, we can classify a map into 3. Gosa iskeelii isaanii irratti hundaa'uudhaan kaartaa iddoo 3tti qooduun ni danda'ama. Inni kunis kaartaa
odeeffannoo iskeelii bal'aa, kaartaa odeeffannoo iskeelii giddu galeessaa, kaartaa odeeffannoo iskeelii xiqqaa jechuudha. Large scale map kan jennu kaartaa iskeeliin isaa irra guddaa yookiin walqixa 1/50 yoo ta'e, irra guddaa yookiin walqixa 1/50 gaafa jennu qooyyaba herregaatiin guddachuu lakkoofsaa osoo hin ta'in qooyyaba ji'oogiraafiidhaan ilaaluu qabna jechuudha. Qooyyaba ji'oogiraafiidhaan irra guddaa yookiin walqixa 1/50 jechuun odeeffannoon isaa bal'achaa kan deemu, uwwisni lafa isaatii xiqqaachaa kan deemu jechuudha. Odeeffannoon iskeelii kaartaa guddaa lafa xiqqaa haguugee odeeffannoo bal'aa waa'ee lafa sanaa kan nuuf kennu jechuudha. Kanaafis iskeeliin kaartaa isaa 40,000, 1/30, 1/20, 1/10 jechaa gadi bu'aa kan deemuu fi odeeffannoon isaa immoo bal'achaa kan deemuun maal jenna? Large scale map jenna. Medium scale map odeeffannoo kaartaa iskeelii giddu galeessaa kan jennu odeeffannoon isaa iskeelii 1/50 fi 1/250 gidduu yoo ta'edha. Odeeffannoo iskeelii kaartaa xiqqaa kan jennu garuu odeeffannoon isaa iskeelii 1/250 gadi yookiin walqixa yoo ta'e. 250 gadi yookiin walqixa ta'e jechuun odeeffannoon asitti argannu baay'ee xiqqaa, uwwisni lafa isaa garuu baay'ee bal'aa kan ta'e jechuudha. Kanaaf iskeeliin lakkoofsa isaatii 260,000, 300,000, 400,000, 500,000, 1/1,000,000 jechaa guddachaa deema yoo ta'e small scale map jenna. Hangi odeeffannoo isaa xiqqaachaa, hangi uwwisa lafaa immoo guddachaa yoo deeme jechuudha. Good. The other one is marginal information of a map or elements of map. Odeeffannoo handaara kaartaa yookaan qabiyyeewwan odeeffannoo kaartaa jechuun beekamu. Marginal informations helps to the reader to read and interpret the informations given on a specific map. These marginal informations are include title of the map, key or legend, scale of a map, north arrow, date of publication, place of publication, and the like. Barattoota odeeffannoo handaara kaartaa kan jennu mata duree kaartaa sanaa, furtuu kaartaan sun qabate, iskeeliitti kaartaan sun qophaa'e, xiyya kaaba agarsiisu, guyyaatti kaartaan sun oomishame, iddootti kaartaan sun oomishame, abbaa qabeenyummaa kaartaa fi kanaaf kan kana fakkaatanidha. Taayitil gaafa jennu itti waamama moggaafama kaartaa sanaa jechuudha. Fakkeenyaaf population map of Africa, political map of the world, cultural map of Ethiopia jennee adda baasuudhaan kan ittiin beeknu taayitil jenna. Taayitiliin kaartaa keessatti maaliif nu fayyada yoo jenne, nama tokko nama biraarraa maqaa isaatiin akkuma adda baasu kaartaa qayyabachuu barbaanne keessaa kaartaa maqaa isaatiin adda baasnee fudhannee qayyabachuudhaaf nu gargaara jechuudha. So the heading of the given map which tells what the map is known as the title. Key or legend. This is more crucial marginal information of a map. Odeeffannoo baay'ee nama kaartaa dubbisuudhaaf barbaachisaa ta'e yoo jiraate kii yookiin lejendiidha. Barattoota kaartaan tokko lejendii yoo hin qabaanne yookiin kii yoo hin qabaanne furtuu jechuudha. Mana saamsamee furtuu dhabe jechuudha. Yookiin immoo sanduuqa cufamee furtuu hin qabaanne jechuudha. Waan sanduuqa sana keessa jiru kan beeku nama furtuun sanduuqa sana harka isaarra jiru qofaadha. Kanaaf odeeffannoo kaartaa sanarra taa'e beekuudhaaf kan danda'u yoo kaartaan sun furtuu hin qabaanne nama kaartaa sana qopheesse qofaadha jechuudha. Kanaafuu kii yookiin lejendiin keenya
maal nutti himuuf nu fayyada yoo jettan, hiika iddoo bu'eewwanii kaartaa sana irratti qopheeffamanii mallattoowwan kaartaa sana irratti kennaman hiika isaa beekuudhaaf dirqama kii yookiin leejandiin jiraachuu qaba jechuudha. Key or legend is used to tell us about the meaning of symbols and the signs represented on the map. The other one is scale. Dubbisaan kaartaa tokko iskeelii itti kaartaan suni qophaa'e beekuu qaba. Sababni isaas odeeffannoon kaarticha irra jiru odeeffannoo bal'aa moo odeeffannoo xiqqaa jedhee adda baasee beekuudhaaf jechuudha. Scale is the ratio between the distance on the map and the actual distance on the ground. Iskeelii jechuun reeshoo fageenya kaartaa irraa gara fageenya lafa irraati. So it can be expressed as representative fraction, statement fraction or graphic scale jennee kaawwachuu dandeenya jechuudha. Iskeelii himaa, iskeelii giraafii fi iskeelii reeshoo north arrow. North arrow indicates to which the map reader have to read the map. Garamitti kallattii kamiin akka dubbisaan kaartaa keenyaa kaarticha dubbisuu danda'u kallattii kan agarsiisudha jechuudha. Xiyya yookiin north arrow. Kaartaa qabiyyee mana keessanii yookiin kaartaa qabiyyee lafaa keessan yoo ilaaltan harka mirgaa fiixee kaartaa keessanii irratti mallattoo xiyyaa mataa irra north jedhu arguu dandeessu. Kana jechuun kaartaan keenya kallattii kamiin akka dubbifamuu qabu kan ittiin beeknu jechuudha. Margin is a frame of a map which is given at the end of the mapped area. The other one is date of publication. Guyyaa maxxanfama kaartaa sanaa, guyyaa dhaloota kaartaa sanaa jechuudha. Kuni maaliif fayyada yoo jettanii odeeffannoon kaarticha irra jiru waqtawaadha moo waqtawaa miti jennee murteessuudhaaf nu gargaara. Date of publication helps the reader to judge is the data on the map outdated or indated jennee akka murteessinuudhaaf nu gargaara. Basic principles of map reading. What are the principles of map reading? Qajeeltowwan dubbisa kaartaa maal isaan? Map reading have an abilities and skills of certain basic principles must be applied on the reading of a map. The first principle is map reader must translate map symbols into landscape images. Namni kaartaa dubbisu tokko dandeettii odeeffannoo kaartaa irra taa'e tokko gara qabatamaa lafaatti jijjiiruu danda'uu qabaachuu qaba. Keessumattuu maybe siivil injiinaringii barachuun barattoota ji'oogiraafiidhaaf ni danda'ama yookiin sarveeyingii barachuun ni danda'ama. Kanaaf sarveeyingii barattanii odeeffannoo kaartaa keessan irra jiru gara lafaatti jijjiiruun isinirraa eegama jechuudha. Kanaaf dandeettii odeeffannoo kaartaa irra jiru qabatama lafaatti jijjiiruun danda'uun pirinsipilii yookiin qajeeltoo dubbisa kaartaa keessaa isa tokko. Inni lammaffaa map reader have knowledge of identifying the direction and the location of features on a specific map. Namni maappii dubbisu tokko dandeettii itti kallattii kaartaa sanaa adda baasee dubbisuu fi naannoo kallattii maappii sana irra jiru ibsuu danda'u qaba jechuudha. Third, qajeeltoon sadaffaan, pirinsipiliin sadaffaan knowing the grid system to give an accurate description of location. Grid systemii adda baasee 4 digit 6 digit jedhee grid referensota adda baasee beekuudhaan iddoo argama tuqaa tokko agarsiisuu danda'uu qaba jechuudha. These are the three main principles of map reading. Barattoota, list and this case the three principles of map reading jedhamuu dandeessu. Kanaaf warreen kana yoo ibsitan qormaata keessan yuunivarsiitii keessatti faayinaalii irrattis haa ta'u QZ yoo ta'es miidii yoo ta'es teestii yoo ta'es deebisuu dandeessu jechuudha. Yeroo dhufutti boqonnaa 2 Geology of Ethiopia and the Horn kan jedhuun kan wal arginu ta'a.
Agarsiistuu nagaan tura. Qayyabachuu hin dagatinaa. Iddoo jirtan yaadadhaa. Maarshii dubbisa keessanii jijjiirradhaa. Saffisaan dubbisaa. Yeroo hundumaa qophaa'aa ta'aa jiraadhaa. Jiyoo Lesson 17 Tube subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa. Ana waliin yeroo hundaa waan jirtaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii keessan Jiyoo Lesson 17 Tube waan daawwattaniif galatoomaa. Jiyoo Lesson 17 Tube chaanaalachuun sila gobenyachuu አመሰግናለሁ። Jiyoo Lesson 17 Tube chaanaalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu.